Akkam nagaa jirtu daawwattoota kiyyaaf gara chaanaala kiyyaa nagaan dhuftanii har'a wanni isinii qabadhee dhiyaadhee yeroo qorraa kana akka malee akkuma muka kana go'isetti harki keenyallee akkasii goggogee nu rakkisa. Garuu waan mana keenya keessa qabnu qofa fayyadamneetiin akkamitti gogaan keenya osoo hin gogin guyyaa guutuu akka oollu dandeenyu isinitti argisiisaa waan an fayyadamu jechuudha. So jalqabarra wanni nu barbaachisu waan lama qofa. Looshina barbaadan fayyadamuu dandeettanii itti yoo booda immoo ooyila qaamaa yookiin immoo vaaziliinii namni dhabee hin jiru vaaziliinii kana jechuudha. Vaaziliinii fayyadamnaa jechuudha. Kanaafuu amma akka itti fayyadamnu isinitti argisiisa. Jalqabarra looshina keenya fudhanneetiin akkanatti harka keenya haga nu ga'u looshina barbaannu waan mana keessa qabnu fayyadamna. Looshina kana amma biraandillee isinitti argisiisuun barbaadu kaayyoon kiyya sanii miti. Garuu looshina keenya qajeelatti harka keenya dibannaa jechuudha. Looshina keenya harka keenya dibannee eega kaane booda wanni goonu maalinni looshinni keenya xiqqoo qaama keenya keessa akka seenu barbaanna. Maaliifi qaama keenya akka laafu kan nu gargaaru looshina kanaa jechuudha. Ooyilli immoo vaaziliiniin yookiin ooyilli kun immoo wanni nu fayyadu qorri alaa dhufu gogaa keenya keessa akka hin seenne akka maal jedhanii gaardii yookiin protekshinii ta'aa jechuudha. Kanaafuu looshinni qajeela qaama keenya akka seene yoo beekne ooyila keenya banneetiniin xiqqoma. Buufneetiniin ooyila kamuu ta'uu danda'a. Yoo hin qabaatin immoo vaaziliinii namni hin qabne hin jiru. Vaaziliinii keessan fayyadamtanii jechuudha. Ooyila keenya akkana gooneetiniin gubbaan akkanatti dibannaa jechuudha. Kanaafuu ooyila yoo hin qabaatin immoo vaaziliinii namni dhabee hin jiru jedhee jira. Vaaziliinii keessan fayyadamtanii vaaziliinillee hin guddiftan xiqqeessitanii inumaa guddisee jira. Kunichumaachidha. Garuu harka goggogaa yoo qabdan akka malee yoo goggogaa isin qabu qaama bakka barbaadan dibachuu dandeettan waan kana baay'ee harka qofaa fi miti ani yaaduma isinitti argisiisuufi malee. Kanaafuu looshina keenya eega dibannee booda ooyila keenya yookiin immoo vaaziliinii keenya akkana dibannaa jechuudha. Ooyila keenyaa fi vaaziliinii keenya lamaan keessaa tokko qabaachuudha. Kana yoo hin qabaatin kana fayyadamtanii kana yoo hin qabaatin immoo kana fayyadamtan jechuudha. So wanni kun isin gargaara jedhee abdadhaa qorra kanaaf nu gargaara. Ijoollee keessanii irratti illee waan kana fayyadamuu dandeettanii jechuudha. Nama kamuufuu waan hojjetu waan mana keessa argamu looshina addaa binnee kaan binnee qorra kanaaf waan akka nuun fayyadu. Garuu waan qabnu mana keessa waan jiru fayyadamne harki keenya qaamni keenya bakka barbaadan haa ta'u ijoollee keessaniifis haa ta'u qorra kana akkanitti jalaa baasiniin jedha. Galatooma nagaan naa tura.